Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment arraan sanas qophii biraa ajaa'ibaa tokko qabannee dhufnee jirra. Faamiliin isaa yookaan namoonni inni waliin jiraachaa jiru biyya kanatti qophii ajaa'ibaa tokko qopheessanii fi surprise isa godhuudhaaf asii qopheessanii dursinee asitti argamnee jirra. Qophii kanarratti maal faatu jira? Eenyutu qopheesseef? Isaa gizeeyinu laata kanarratti reaction isaa akkamii waan jiru namoonni isaa waliin jiraachaa biyya kana jiraachaa turan yookaan faamiliin isaa kan biyya kana waliin jiraatan jechuudha. Waan asitti arraan tan afeerraa nuuf illee godhanii isaa qiflee gaggeessaa isaatti fakka ta'utti kan itti dhaammannaa waa qopheessaa fi jiranii. Qophii keenyan wantoota hedduu daawwachuu dandeessan asitti hanga dhuma sagantaa teenyatti nufaana turan immoo afeerraa teenyatti kabajaatti. Mademtam na derasuni odonan sif jiru mali amrin tuni opate mademtam na derasuni odonan sif jiru mali amrin tuni odo onnetia sinki sifatatu Ogana nagarre sakane adatu odonetia sinki sifatatu ogana nagarre sakane adatu bikuma teisuti nagayan sif hawa ngawal garuti bikuma jirtuti bikuma teisuti nagayan sif hawa ngawal garuti odo onnetia sinki sifatatu ogana nagarre sakane adatu odonetia sinki sifatatu ogana nagarre sakane adatu Akkamiyatan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Arraan dalagaa mana faamilii Saaqdeenuu yookaan ijoollee inni biyya kana keessatti akka faamiliitti waliin waggoota hedduu jiraachaa turan qophii kana fakkaatu bareeda qopheessanii fi gaggeessaa isaa godhaatee kan jirrudha. Asirratti nyaannee dhugnee akkasuma keeka muruuf deemna. San duratti garuu mee asitti obboleeyyan isaa kun kan asitti waa qopheessaniif yookaan qophii kana fakkaatu qopheessanii fi isaa gaggeessaa jiran kun maal jaan kanarratti nama waggaa hedduu wajjin deeman kana deemuu isatti gammadanillee isaan biraa deemutti ammoo gaddii yookaan xiqqoo namatti dhagahama. Kanarratti waan isaan jaanii fi obboleessa keenya qaalii soo baga rabbiin guyyaa kanaan si gahee si jaalannaa bakkuma deemtetti rabbiin nagaan si haa jiraachisuu siin jecha caalaa kee kana argachuudhaaf baay'ee itti gammadee garuu obboraa si dhabuutis baay'ee itti gaddine rabbiin jiruu gaarii si haa jiraachisuu bakka deemtetti nagaan si duukaa haa jiraatu siin jedha. Isaaq Zeenoof biraa dhabuu keenyaaf baay'ee nutti dhagaameera. Wanti nu qopheessine kun isa madaalu kan isaa oliitti kan isa madaalu garuu waan goonu hin qabnu gaddi nutti dhagaameera garuu rabbiin bakka inni deemetti isaa wajjin haa jiraatu rabbi si wajjin haa jiraatu nagaadhaan deemi nagaadhaan illee haalii keetii wal si agarsiisu baay'een si jaalladha obboleessa koo karaa nagaan siin jedha. Galatooma waan asirratti argamtanii fi qophii kanaa xiqqaatullee Isaaqiif hin madaalu garuu hammuma dandeetti keenyaatiin Isaaq nu biraa deemuu keenyatti hedduu gaddina deemuu isaatti immoo garuu hedduu gammannaa carraa kana baga rabbiin siif kenni baga rabbiin hawwii kee si milkeessee bakka ati deemtetti rabbiin si faana haa jiraatu Rabbi yeroo dhiyoo keessatti maatii keetiin walitti si adeebisu
Innaa hin ulfaataa wal biraa dhabamuu keenyatti homaa miti garuu baga rabbiin biyya kana keessaa si baasee gara laafessa namaa. Dhugaa waa isaa ibsuun hedduu ulfaataa. Isaaqiin jechuun nama baay'ee gara laafessaa nama maatii isaatiif sa'aatii 24 dhiphatudha. Baay'een gammada waggaa gabaabaa keessatti namoonni baay'ee waggaa kana waggaa 10 waan akkasii biyya kana keessa turan jiranii garuu waggaa gabaabaa keessatti rabbiin isa milkeessee inni bakka guddaa kana gahuu isaatiif arguu keenyaaf hedduu tokkotti gammannaa. Rabbiin bakka dhaqxetti si faana haa jiraatu gammadii jiraadhu bakki ati dhaqxe akka haadhaaf abbaatti si haa simatanu. galatooma ulfaadhaa isin jenna sagdee nuutiif qophii kana fakkaatu qopheessitanii gaggeessaa isaa bareedaa kana godhuu keessanitti itti galatooma ulfaadhaa dhugumatti sagdee biyya kana keessaa hiriyoota yookaan obboleeyyan akka keessanii kana qabaachuun carroomuudha. Kanatti aansee immoo keeka muraa sagdee nu asitti argame alaabaa Ameerikaa muruu. barari lali miskin titi Dimi mano basi eboteeti jirti Shimbiro barari lali miskin titi Dimi mano basi eboteeti jirti Anchil bekunau sinkishi hunyajiu anjati setata Akka agartan kanatti keeka muree jira kanatti aansee ammoo isaa deenu maaltu dhagahame waan ta'eef. Hayyee dhugaa dubbachuu fi guddaa galatooma hundi keessanuyyuu biyya kana keessatti maatii walii taanee obboleessa obboleettii walii taanee wajjiniin turre waan hedduu wajjiniin arginee gaddaas gammachuus waan baay'ee wajjin dabarsine dhugaa dubbachuudhaaf gammachuun isin bira adda ba'uu kootti baay'een gaddaa egaa homaa gochuun danda'amu rabbiin ija nagaadhaan wal nu agarsiisu hundi keessanuu guddaa galatoomaa warri foorexis guddaa galatoomaa hiriyoottan koo hundi keessanuyyuu naaf galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma. Galatarraa hafi alaabaa Ameerikaatis baga murini of eeggannoo gaarii goote amna gaarii imala gaarii siin jenna hiriyoota dusi jaalatan qabda. Qophii kana isinillee warri manaa ka qopheessitanii fi hedduu galatoomaadha. Durarratti warroonni maatiin isaa hedduu galatoomaadha hiriyoottan obboleeyyan taatanii fi bakka kanatti ammas irra deebinee akkuma dastuu nu jette naannoonee bakka hundatti isaaquma jaalala namaa rabbisiif kan deebi'ee rabbisirraan hin fudhatini dabalee siif haa kennu karaa dudda lukkuus hin jenne bakka deemtutti muqaacitaa fira si haa godhu maatii tana caaltu rabbisiif haa kennu karaa gaarii sin jenna. Talaga kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akka agartan kanatti faamiliin yookaan maatiin yookaan obboleeyyiin isaa kan biyya kana keessa waliin jiraachaa jiran bifa amma agartan kanaan qophii kana qopheessaniif jiranii keeka murree amma immoo kanatti aansinee kennaa garaagaraa kan obboleeyyiin isaa kan nuuf barbaadantu jira. Baniisu. Apa nama? Akan beredar garuu kubaran banimi. Dah kabar umbewa. Masabilas gabziu odo honetia sinki sifatatu ugana nagarre sakana yadatu Suti nagayan si
ሲፋዋ አንቺ ልቤ እኮ ነው ስንት ሺሁን ያዥው አንጀትሽ ስታጠፍ ምሳ ብለሽ ጋብዢው አንቺ ልቤ እኮ ነው ስንት ሺሁን ያዥው ባለሽበት ቦታ በተቀመጥሽበት ተራበው ልብሽን ልቤን አስቢለት ባለሽበት ቦታ በተቀመጥሽበት ተራበው ልብሽን ልቤን አስቢለት አንቺ ልቤ እኮ ነው ስንት ሺሁን ያዥው አንጀትሽ ስታጠፍ obboleessa kiyya Isaaq biyya kanatti osoo hin ta'in biyyatti wal beeknaa biyyarraa kaasee waliin haasaa na dubbisee dhufee biyya kana mucaan kun hanqina yookiin rakkina maallaqaaf osoo hin ta'in baqattummaa irratti kan isa baasee quuqama saba isaatii quuqama saba isaatiin irraan kan ka'an illee Oromoo waan ta'eef qaamaan osoo waliin beekin olaanuma irratti wal beeknaa biyya kanatti biyya baqaa karaa kana naa dhufee as nu bira dhufee jireenya baqaa kana keessa waan hedduu nama mudata amma rabbiin irraa guutee jira baga rabbiin biyya baqaa kanarraa si guute jedha obboleessa koo. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya irraan tana hiriyoonni Isaaq Zeenoo gaggeessaa isaatiif asitti qophii kana fakkaatu qopheessanii haala agartan kanaan gaggeessaa isaa kan dhumaa itti dhaammatanii jiranii yeroo dhiyootti nuunis ta'ee akkasuma hiriyoota isaa namoota akka maatiitti biyya kana keessatti waliin turan kana hanga ammaan tanaa kennaalee garaagaraatii fi qophiilee kana qopheessaniif as qofa osoo hin taane bakka birallee kan jiran keessattuu akka galatoomaa jechaanii yeroo dhiyootti ammoo akka wal arginu akka hiriyoota isaa maatii isaatii fi namoota hundaan deebi'anii khayrii irratti yookaan haala gaarii irratti wal argan hawwaa fi qophiin keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanan gammada wachaa tuuta kana fakkaata qophii biraatiin hanga walitti deebinutti birroo bararii lali miskiintiti himimmaan obaasi dheebotteetti jirti shimbirroo bararii lali miskiintiti himimmaan obaasi dheebotteetti jirti anchi ልቤ እኮ ነው ስንት ሺሁን ያዥው አንጀትሽ ስታጠፍ ምሳ ብለሽ ጋብዢው ወደ ሆኔትያ ስንቂ ሲፋታቱ ውጋነ ነገሬ ሰከነ ያደቱ nagayan sif hawa gawal garuti bikuma jirtuti bikuma teisuti nagayan sif hawa mawal garuti anchi ልቤ እኮ ነው ስንት ሺሁን ያዥው አንጀትሽ ስታጠፍ ምሳ ብለሽ ጋብዢው አንቺ ልቤ እኮ ነው ስንት ሺሁን ያዥው አንጀትሽ ስታጠፍ ምሳ ብለሽ ጋብዢው ባለሽበት ቦታ በተቀመጥሽበት ተራበው ልብሽን ልቤን አስቢለት ባለሽበት ቦታ በተቀመጥሽበት ተራበው ልብሽን ልቤን አስቢለት አንቺ ልቤ እኮ ነው ስንት ሺሁን ያዥው አንጀትሽ ስታጠፍ ምሳ ብለሽ
ብለሽ ጋብዢው አንቺ ልቤ እኮ ነው ስንትሽ ይሁን ያዢው አንጀትሽ ስታጠፍ መሳ ብለሽ ጋብዢው ብቻሽን ለምን ነው የጀመርሽው ጉዞ